hundeeffam Empire Itoophiyaatiin duratti lafaadaaf seenaa qa'ee Oromoo ganama talmaaman caaftuu lama sirna gadaatti gaggeeffatan ta'uu seenaa ragaba. Birbirsa Gooroo, Caffee Aananii, Caffee Araara, Harqaalluu, Boolee Bulbula, Karaa Qoree, Makkanniisa. Dooq Booraaf Caccarfaan dheedisii ganama keessa muraas ta'uu isaanii dubbatam. Tufamunaa, Sora Loomee, Abeebee Tufaatiif namooti hedduun bulchiinsa Finfinnee bar turanitti weerar sirnaaf xanyootaatiin irra godhamu ofirra qolachuun lafa ofiitiif duulanii duulchisa turu isaanii kitaabi seenaa tokko dubbaatu. Minilik Abbaa Gadaa Tufamunaa afaan qawweetiin akkuma injifateen Oromoota abbichuuf galaana ajjeese harka harmaaf ciqilee muruun lafirra buqqise Oromoota ganama boolladhae. Kanaaf ilmaan caaftuu lama tuniin lixa Oromiyaa hanga Wallaggaa dheechuun kibbi immoo Booran Meeggaa giddu lola bal'inaan qubachuu isaanii dhiyootanallee sanii gabaasne turre. Qondaallo DP hammaan tana Dr. Milkeessa Midhaagaa qorannoo Horayyoota Oromoo fulbaan bar 2010 Yuunivarsiitii Finfinnee keessa gaggeeffamirratti akkan jedhe. Bar 1997 gandoota baadiyyaa 23 bulchiinsa magaal Finfinnee jalgale. Uummata gandoota kan kee jiraatan keessa parsantiin 70 wal Oromoo turan. Gaaf gandoota baadiyyaa kan 23 bulchiinsa magaal Finfinnee jalgalchanitti dhimmoota akka aadaa, afaan, man barumsaa, eenyummaaf buufata fayyaa yookaan hospitaalii tokkolleen ilaalchikeet hin galfamne. Bar 2003 irra sullee naftee bulchiinsi gandoota baadiyyaatiif lafti naannoo suni akkum jiruuf fudhatame. Dhuga lafir jirti hawaaqaaf lafti jaalatti yoo laalu bulchiinsi magaal Finfinnee daangaan isaa asiifachi wanni jedhamu tokkolleen hin jirtuu jedhe. Yoo karaa baatiin ilaalla Bishooftuu Finfinneen babal'achuu jedhe. Kan immoo uummatatti hirqubatee jiraata doon taane laf guddoo investaroo taatu. Karaa kaabaatiin yoo laal bulchiinsi magaal Finfinnee qotoo beekamne Walloof Tigraay geessuuf daangaan tokkolleen hin jiru. Karaa dirree buufata xiyyaal Boolee irra yoo caqasni immoo bulchiinsi magaal Finfinnee gandoota baadiyyaa kee dabre Tullu Diimtuu ga'ee Yeredoo Hangarjiit deebi. Karaa dhiyaatiin immoo daangaan Finfinnee Burraayyuu Folotar darbuun hagam booyyuu babal'achuuf karoorfamu dubbate. Qorannoon Dr. Milkeessa Midhaagsaa waggoota 3-4 dur tolchituun lafti tuncufti duubar 1997 irra kaasuun maqaa investimentii daraar oomishu warshaa dhaabuu gumruukiif waan kan fakkaatan faan saamamee jedhe. Yeroo sana qonnaan bulaan naannoo sanii mormuuf yaale ture garuu deeggarsa kaan sagalee dhabe faca'ee jira. Dr. Milkeessa Midhaagsaa saamichi lafa Oromoo ganama kaal kanaan lafa Oromoo nyaachuuf godhamti tanaan mootummaan TPLF karoor maaster pilaan jedhuun dabdhibi qopheessullee falmiin fincila Oromoo waggoota 4 godhamti milkaa'u wayyaaneen nyaatamte maqalee gal. Ilmi Oromoo Dr. Abiy Ahmad Ali dheeraangoo qabatee galmi Tufamunaa Minilik irra booji seenus gareen sirnaaf xanyoota leellefti. Finfinnee kaleessa abbootiin isaanii Sora Loomeetiif Abeebee Tufaafa keessa baafattar dhalle falmuuf daanga dabaansaa mamakka kajeeluu jirtu dubbata. Asirra duub rogeeyyiin miidiyaalee hawaasa maal jedhu ogeessi seera Abdul Jabbaal Huseeniitiin itti keeyyan. Innilleen barreeffam kan nam ibsa gammadaa jedhan bu'uureffachuun maxxanse. Oromiyaan lafa hektar 21 caala aadaa, afaan, duudhaa, eenyummaaf jiru qonnaan bula Oromoo aarsu goote magaal guddoo ishii yookaan teessoo mootummaa federaala taasisuun qaba. Saamichi seeraan alaatiif humniti bal'in magaalatti hektar 54 erga kun fudhatame hin qabu.